bosona haati siin keessa waamti gali. Kun reediyoo afaan Oromoo. Akka waan yookiin naan dhaladhe dhufee marqaa nyaatee. Maqaadhuma kee maatiin sii baasanii bosona. Godoon bosonuu kun immoo tarii warra baadiyyaa beeka gaa. Baadiyyaa dhaabteeni. Ani ol kana gidduutti gamaal jenna jechuun saandiwichii isiin jedhu. Chaalenjii akkamiitu isin mudate? Eenyutu immoo namoota baasee boosisee eenyutu sirnaan waan kanarratti of kennee hojjetee inni kun akka dorgommii wayiyyuu ture isin jechuukooti. Namni Oromootti bu'een barakatu. Ambootti gara nama 11 haa ta'u 13 guyyaa takkatti kan dhuman suni akka malee rifaatu guddaa uume Oromiyaa keessatti. Bosonaa dal'aadhaan ala godhaatii gabaasa jedhanii. Boodiin kun baay'ee nu galatooma horaa bulaa Waaqayyoon umurii keessan nuuf dheeressu. Qaroo miilla isaatiin kopheen irra hin jiru maaltu irra hin jiru miilla isaatiin miillaan deemee Bishooftuu bakka hora bakka laaftoo sanaa hanga magaalaatti miillaan deeme. Kaameeraa waraabame immoo ilaalame immoo kan fuula godina dhufe ati sirriitti hin boonye jedhanii immoo gaafa nama qoratan sana. Kaameeraa tokko lamaan konkolaataa tokkoon godinaalee Oromiyaa kana hunda waan kana gabaastan dubbii ta'a. Sirba uummataa fi uummata walitti naquu fi siyaasa wannoo ta'uu qilleensa irra oolchaa jirtu sirba kan halgaloo ta'u. Gaafa waa dhaggeeffatan immoo yaada gama 3 gama 4 gama 5 dhufu kana ajaa'iba qabdati immoo. Dandeessee tokko barree nyaarrii fi fuulli siisuun turraan barku waa guddaadha.